Qoftu jira maa ture maal ta'e jiran. Keeruddintu tiktaakii quuftuu fudhate. Akkamitti? Duriin tiktaakichaa kan keeruuti. Achumaan itti deebi'e amma immoo. A'uudhu billahi. Maqaa durii tiktokaan kaleessa himaan turrean. Tiktokii nama harkaan fuudhiraa. Tiktokii nama kaleessa dubbataa ture laafaan kana kaleessa miti guyyaa sadiin dura. Tiktokii wayii namni wayii natti matti gurgurate waasinnaa kootiin deeffate. Beektaa mucayyoo nama gastii makee irratti quuftuu maal jettee ani gurbaadhuma keeruu jedhamu kana miidiyaa kanarratti hin beeka malee hariiroo wayilee waliin hin qabu mucuma keeruu jedhamu kana hin beekuu jette. Kun immoo isitti dubbii balleessee ka'e. Jarri jaalallee walii turanillee keeruutu kenneef. Fikiranyaa turan. Hin beekna yeroo jala fikiranyaa. Keeruu ati malee kooti walii dalaga baataa akkamitti walii dalaga kanaa dhabaan. Marcos galchisiin jaabitee Amma kennii fi Donkoro. Ina bakkartee nutti bikamaa hojaalallee waan nama goone qabaa biikoo. Mubee asirrattis mubee keeru wanna tokko ni lakkoofsa barreessitu malee naan kennu mubee yeroo nan gajalee bilookiidhaaf eenyu malee naan baasu. Kolola. Asitti waan hima. Akka namni muudiidha siin hin jenneef asirrattis keeruu wanta hin jedhu. Waan ragaa jechuun wal jaallachuu keessan irratti jettee osoo hin taane waan ragaa qabaatte nama agarsiisi. Wal janajjantaniittu yoo ta'e si fayyada waan ta'eef kuni. Sagaleen guutuun jirtu. Namichi ragaa malee deemugaa. Yeroo hattuu sanaan itti ni kudha baate. Isheen jedhiin. Akkuma duraa dhaabadha talaaseera. Qo'al tokko mubee hin barbaachisa waan ta'eef namni si amanu kun siifi wanti kun si gargaara fakkeenyaaf nan jedhu. Wanta akka ragaatti wajjin haasofte yookaan jaallachuu kee janajjanuu keessa ta'e waan jaalalaa wajjin dubbatte yoo qabaatte laa uummataan inni dhugaan isa kana laa kun hojiidha akka namni si amanuuf jechuudha. Kanuma gaannan siin jedhu nan siin jedhu kanuma. maa tokko amma sababii si jaallatuuf hin seenne keeruu wayi jaalala siitiif. Qoyaa laggeffadhaa tokko dubbii sirreessina. Alaamee kana godha amma. Dubbiin dhumuu barbaaddu moo laammaa wanti dubbii balleessus dubbii tolchus warra komentii kana qalliin seenaa warra komentii kana. Wallaahi warri komentii kun qalliin seenaa yoo barbaadan hin baraachuu yoo barbaadan hin fayyisuu jala ka jira. Nu warra gastii kana caalaatti. Ijoollee dubbiin dhumuu barbaaddu moo takka xiqqoo isu barbaaddu. Meani gaafiin yaada keeruu raafudoo mubee yaada keeruu haasofsiisi. Koi meeshaa tokko akkaawuntii sun abbaa bira ture illee hin beeku amma information tokko akka arginetti iyyaalatte yoo ta'e Mubaarak gaafa Helen akkaawuntiin shi'atame leevelii 41 galchan 40 galchan iyyaalatta. Ammallee kan mucayyoo kanaa duraan leevelii ishee 18 akkas ture jiranii amma 26 seenee jira. So waan sana qoratanii bira geessaniittu akkas jedhamaa jira screenshot godhanii ijoolleen kaa'anii jiru. Wanticha akka giiftii akka bifa giiftiidhaan kennamedha malee qarshiin sun si'a tokkotti ba'uu hin danda'u. So sanallee bira gahaa jechuu barbaadeeti. Birrii keessaa malee namaadha. Birrii 5,000 keessaa fuudhee risiidii natti ergee jette bakka ittiin itti ergee himii jenneeniin keeruutu. Qoyaa. Jara waan kanatti seennu moo dubbiin nu nyaatamoo deebi'ee maal wayya ergarisiitiitti ergee waan akka qabanee maxaala eenyu sagalee sii qaba. Nan ficcisiisne inni kan biraan immoo Mubaarak. Elaa inni kan biraan immoo kuni isteeppii tokkoffaadha. Isteeppii inni kan biraani Kau akkasumatti jira miti gaafa ijoolleen dheekkamaa turanii like koodiin irra galaa ture there is a lot of information so like callumattanii namatti faraduu osoo hin taane waan kana qoradhaatii bira gaachuu barbaadeeti tarii wanti kun siistemaafis ta'uu danda'a jechuu barbaadeeti. Okay, ila informationii namaa kennuuni bareeda. Thank you, galatoomi qarqos.
Mube namni hadda seeni hadda giiftii kuma amma dhibba kana shan kana baasuu isa geeffadhaa danda'a. dubbiini tiktaakii irratti wanti namni jaarsummaa jibbuu fi abbaatu kennata dhageessanii abbaatu ebelu nama lakkaatee meenuu laalaa jedha amma mucaan tiktookiin harkaa butame jettee dubbatteetti miti dhageessanii tiktookiin harkaa butame jetteetti nun nageenye ani argine gara kooti ammoo kaane keessa galle dubbittiin Kana miti bakka bakkan qaba. maal jette dubbicha keessa taati An dubbii ani laayivii ati isa irra turame jedhamuuf waa'ee birrii kana quban qabu mana mataa kiyyaanii haasaa ture. Xiqqoon wannan yaada isaa kenne waan walii galtee kee duraa irratti hundaa'e jechuu barbaadeetani ammas immoo akkaawuntii kana waan ati jette keessatti nama jalqaba fanedeeffachuu danda'a. Gaafa tibiilee dagaltee waan boobii irraa yoo kaayee isaa isiidhaa kennee. ilaa waa tokko kakadhee wanta sitti himu tokkumma wallaahi summa wallaahi tiktookii ofii keeti kireet goote yoon taane tiktookiin kee amma gubi dhugaan sitti baqalala waan an jedheefi tiktookii wayii ofii kooti an dubbadhu waadanu namarraa bite oggaa tokkoon booda keessaa na darbate jaarsummaa meeqa aslii mooyyuun jaarsummaa sana keeroon jira yeroo sana jaarsummaa meeqaan dubbatamee naa deebi'e akkaawuntichi jechuudha lafa kaa'een xaara amanuu dide kuma dhibba ilaalaa mee waan musa maalaati ilaalaa alii baatarra jira akkaawunticha alii idris san kan yerootti yaalchaa ture jabaadheen isaan kan koo guddifadhee isa dhiisee lafa kaa'ee itti siin fayyadamu achumatti an guyyaa guyyaatti ilaala barbaadan amma ndoom fooloo namni irraa kaafatee 92 moo tuurraa kaafatee fixee immoo natti tolaayyuu nan gammada maaliif na jalaa deeffachuu reede booddee yeroon qoradhu tiktaakiin abbaa gaafa banu dhageessanii abbaan gaafa banu deeffachuu danda'a yoo dhuguma keeruun banee jiraata tokko jira lammaffaan immoo eessaan itti gallamma keessa iluu mee maal jetta eessaan itti gallamma galattiin keessa gallu Yani mucayyoo akka jedhatti birrii maakiin dubbannaa mucaan kaantu baase moo maal naan jette na fakkaate qoftuun qaama leeviliin ol dabale naan jettan kana anamuma dhagaa leevilii isiillee duraan hin beeku hagam qabdi. 16. Okay, 16 meeqa ta'a Maarqos leenca meeqa? Ninja, almost like 6 lions. Okay, leenca jaha jechuu kana anamma arge. Keeyirulleen asumarra jira leenca inni kenne. No, akkuma Mubarak jedhe moo information tokko isheen illee kennitetti Mubarak. Akkamitti imeelii kana aginnoo imeelii kee qaba imeelii noo kan keeti akkamitti imeelii kanaan baruu dandee jettee gaafatte makiin jennaan maal jette imeelii sana yoo durumaan situ ittiin isan naa kennee jetteen. Mucaan kun moo? Yaa maal salan dubbanne mana makii sin Anaan ammoo keessaa gaafadhee dhagahi maal jette achirratti mucaa bar Maarqos mucaa biraa jira ka birrii baasu kana. Miti